Oomisha uummataa gabaa ala taasisuu. Uummati mootummaa hin qabne qabeenya hin qabu. Waan qabu itti fayyadamuus ta'ee dhuunfaa taasifatee dhimma itti ba'uu danqama. Uummanni Oromoo mootummaa akka hin qabne kan agarsiisu mallattoowwan hedduu kaasnee ilaaluu dandeenya. Naannoo Oromiyaatti oomishni uummataa gabaa akka dhabu, bu'uuraaleen uummataa naannichatti gabaa bilisaan dhiyaachuu akka hin dandeenye danqaawwan gurguddaan mootummaan kaawwamaniiru. Oromiyaa bakkeewwan uummati loon aannanii haalaan itti oomishutti aannan gabaa guddaan gahanii gurguruun akka kontiroobaandiitti ilaalama. Akkasuma bunaaf oomishaalee akka kuduraaf muduraa biroonis gabaaf akka hin dhiyaanne danqabu. Bunni qote bulaa biratti kiloogiraamaan qarshii 180 hin caalle achuma magaalota akka Finfinnee keessatti ammoo qarshii 300 olitti akka gurguramu himama. Haalli oomisha ofii uummati gabaatti akka hin dhiyeessine taasisuu kun itti yaadamee hawaasa Oromoo dinagdeen cabsuuf kan dalagamu ta'uu hubachuun gaariidha. Bara kana ammoo oomisha qamadii alatti erguu maqaa jedhuun qamadiinis mi'a kontiroobaandii jedhaman keessatti hammatamuu dhaga'ama. Qamadiin hawaasni 3,000 kan hin caalleen akka gurguru dirqisiifamuudhaan akka humnaatti midhaan uummataa saamuuf samsuun akkaan babal'atee adeemaa akka jiru himama. Haalli kun kanaan kan dhaabbate osoo hin taane wanti uummati Oromoo bitee itti gargaaramu bu'uuraaleen misoomaa kanneen akka meeshaalee fi uffataa hawaasa keessatti gabaa bilisaan akka hin sochooneef danqaawwan maqaa kontiroobaandii jedhamaniin mootummaan kaawwaman haala jiruuf jireenya hawaasaa irratti dhiibbaa guddaa uumaa jiraachuutu himama. Rakkoowwan kunneen biyyattii keessatti uummati keenya mootummaa dhabuu isaa qaama isaaf awwaatu dhabee rakkachuu isaa kan agarsiisudha. Rakkinooti maqaa kontiroobaandii jedhuun cancalaa jiran hawaasa akka malee kan huban ta'uun hubatamaadha. Hawaasi mootummaa hin qabne qabeenya hin qabu kan jennuufis kanaaf. Qabeenya horachuus ta'e kan horate sochoosee gurguratee itti gargaaramuuf dhiyeessii wal faallaa ta'e waan mootummaan itti fe'uuf haalonni kun jijjiirama dinagdee uummata cunqurfamaa jirutti kan fidu ta'uu isaa beekuun barbaachisaadha. Uummati keenya ammas taanaan dinagdee isaa utubachuus ta'e bu'uuraalee jiruu isaa cimsatee geggeeffachuuf rakkinoota isa hudhanii jiran dhimmoota maqaa kontiroobaandii jedhuun haala sochii dinagdee isaa qabanii jiran kana itti dammaquun gaariidha. Har'a uummati keenya shaggar kaabaa aannan gabaa gaarii gahachuu hin danda'u. Uummati gara Baaleef kaan ammoo qamadii oomishee gabaa gaarii biyyattii keessatti gurgurachuuf qabeenyuma isaa maqaa kontiroobaandii jedhuun waan sochoosuu dhorkaniif gabaan gahachuuf ni rakkata. Akkasuma hawaasni keenya Oromoon Wallaggaa fi Jimmaa ammoo buna oomishatu gabaan gahachuu kan danqamu. Akkasuma oomisha akka burtukaanaa, muuzii, paapayyaa fi avokaadoo gabaa irratti qaala'aa ta'an illee gabaa madaalamaatti baasee gurgurachuu dadhabuun rakkinni hawaasa irra akka hin buune taasiseera. Hawaasa tokko cabsuuf jalqaba irratti dinagdee isaa irratti itti aansuun madda bu'uuraa isaa kanneen akka lafaa adeemsa siyaasaan irraa saamuudha. San booda hawaasichi akka dhabamu taasifamaa jechuudha. Uummati dinagdee dhabe waan nyaatu hin qabu. Qaamni waan nyaatee bulu hin qabne waa'ee buddeeniif soorrata qoonqoo isaa ittiin tursiifachuu malee dhimmoota akka bilisummaaf walabummaa yaaduu hin danda'u. Akeeka kana dhugoomsuuf jecha Impaayerri Itoophiyaa qabeenya uummati dafqatee horate maqaa adda addaan saamuun ammallee jabaatee itti fufeera. Kana dura dhaabbachuun egeree hawaasa ofii tikfachuu ta'uu beekuun barbaachisaadha. Wantoonni akkanaa furmaata argachuu kan danda'an yoo hawaasni mootummaa mataa isaa qabaate qofa ta'uu barruu kanaan jabeessinee himuu feena. Waan hawaasni Oromoo gurguratu gabaa madaalawaa akka hin qaqqabneef sochii mootummaan irraa jalaan taasisaa jirus hawaasni itti dammaqee waliin mormachuu akka qabu barruun kun ibsuu barbaada. Hordoftoota Finfinnee Maltiimiidiyaa qophii kana kan dhiyeessee simbiraan gahe Anaa Gaajimaan ture. Sagantaan har'aaf qabadhee jiru kanan gaammaa turan. Qophii biroon hanga wal agarruutti nagaan nuu turaa jechaa Finfinnee Maltiimiidiyaa laayikii fi sheer akkasuma sabiskiraayib gochuun qophii isin biraan geenyu akka dafee isin qaqqabu taasisa. Chaaneelii keenya waliin michoomuun dambalii yaadaa beekumsaa bohaartii fi gammachuu nama dhamdhamsiisu soorrata sammuu argachuudha.